Arkafuni akkam jirtu daawwattoota televezyiinii mo'aa yeroo kana immoo duusaa kanaaf qabnu isinitti himna nu faana tura. Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed agarsiisa albuudaa fi teekinooloojii Mintex idil addunyaa guyyaa kaleessaa banamee har'a daawwatanii jiru. Ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed agarsiisa albuudaa fi teekinooloojii Mintex idil addunyaa guyyaa kaleessaa banamee daawwatanii jiru. Agarsiisichi guyyaa kaleessaa bakka pirezidaantiin Itoophiyaa Saahilewarq Zawudee fi hooggantoonni olaanoo biiroo argamanitti galma Barkumeetti kan baname. Agarsiisa albuudaa Itoophiyaatti yeroo jalqabaaf baname kanarratti dhaabbileen 270 ol hirmaachaa jiraachuun ibsamee jira. Agarsiisichi qabeenya albuudaa biyyattii beeksisuuf gahee olaanaa qaba jedhamee jira. EBCtu gabaase. Hundeessaa fi abbaan qabeenyaa dhaabbata Leedstar International Ministry daawwannaa dhaabbilee isaa irratti taasisu eegalee jira. Hundeessaa fi abbaan qabeenyaa dhaabbata Leedstar International Ministry Dr. Gammachis Dastaa guyyaa har'aa dameewwan Leedstar International Ministry kanneen akka Leedstar Theological College fi televezyiinii mo'aa irratti daawwannaasaa taasisee jira. Kaayyoon daawwannichaa walitti dhufeenya dhaabbata kanaa faana namoonni qaban irratti kan xiyyeeffate akka ta'e Dr. ibsanii jiru. Bu'uuruma kanaan guyyaa har'aa keessummoota biyya alaarraa walitti dhufan waliin daawwannaan hojii gaggeeffamee jira. Daawwannaa taasifame irrattis dhaabbileen guyyaa har'aa daawwataman sadanuu haala hojimaata isaanii irratti ibsuun kallattiin fuula duraa kaa'amee jira. Itti dabaluudhaanis hojiileen dhaabbilee kanneen irraa barbaachisan hojjetamaa jiraachuun kan nama gammachiisu ta'uu Dr. Gammachis ibsanii jiru. Daawwannichi guyyaa 5f dhaabbileewwan hafanii fi kanneen biroo irratti kan itti fufu ta'a jedhamee jira. Hojimaata qorannoon deeggaraman diriirsuun ogeeyyii damee fayyaa tumsuun bu'a qabeessummaa damichaaf faayidaan qabaatu olaanaadha jedhan Ministeerri Fayyaa Dr. Liyaa Taaddasaa. Dameen fayyaa misooma qabeenyaa namaa bulchiinsaa fi ga'umsa dandeettii qorannoon deeggaruun fooyyessuuf waltajjiin marii gaggeeffamee jira. Waltajjicha irratti Dr. Liyaa Taaddasaa damicha irratti ogeeyyii bobba'an hojimaata qorannoon deeggaramaniin tumsuun milkaa'ina waliin gahinsa fayyaa fi guddina biyyaalessaaf saffisiisuuf gahee olaanaa akka qabaatu ibsanii jiru. Waggoottan 3 darbanitti biyyoonni galii gadaanaa fi giddugaleessaa qaban sababa weerara garaagaraan ogeeyyii irratti dhiibbaan uumame ulfaataa akka ture beeksisanii jiru. Kanaanis tajaajila irratti kanneen bobba'an ogeeyyiin damee fayyaa adda durummaan hirmaachuun hojii isaaniif deeggarsa garaagaraan tumsuuf hojimaata diriirsuun jajjabeessuun barbaachisaa ta'uu ibsanii jiru. Waltajjicha irratti baankii addunyaatti Daayirikteerri Itoophiyaa, Eertiraa, Sudaanii fi Sudaan Kibbaa Osmaan Diyaawun gama isaaniin baankiin addunyaa ogeeyyii damee fayyaa tumsuuf hojiilee hojjetuuf deeggarsa teeknikaa fi faayinaansii akka taasisu ibsuu isaanii ragaan ministeera fayyaarraa argame ni mul'isa. Itoophiyaan miseensummaa mana maree dhaabbata siviil aviyeeshinii idil addunyaa ta'uun ishee hojiiwwan dantaa biyyaalessaa damichaa eegsisan irratti akka xiyyeeffatu gargaara jedhame. Ministeerri geejjibaa fi loojistikii aadde Daagmaawit Mogos akka jedhanitti Itoophiyaan miseensummaa mana maree dhaabbata siviil aviyeeshinii idil addunyaa ta'uun ishee hojiiwwan dantaa biyyaalessaa damichaa eegsisan irratti akka xiyyeeffatu gargaara jedhameera. Dabalata oduu kanaaf Heewaan Shumaa. Akka ministeerri geejjibaa fi loojistikii jedhanitti milkaa'inaa fi beekamtiin Itoophiyaan damee aviyeeshiniin argachuun jirtu daran guddina dhimmichaaf haala mijataa uuma. Itoophiyaan miseensa mana maree dhaabbata siviil aviyeeshinii idil addunyaa biyyoota miseensota 190 ol qabu ta'uuf bu'aa galmeessuun danda'ameera. Aadde Daagmaawit Itoophiyaan miseensa mana maree taatee filatamuun ishee murteewwan fayyadamummaa biyyoolessaan damicha sadarkaa idil addunyaatti mirkaneessuun dabarsuuf carraa kan kennu ta'uu ibsaniiru. Gara fuulduraattis hojiiwwan dantaa biyyoolessa Itoophiyaa eegsisan damee kana keessatti akka raawwataman ni hojjenna jedhaniiru. Guddina qaqqabummaa fi tajaajila daandii qilleensaa Itoophiyaa hordofuun to'annoo fi nageenya aviyeeshinii dhimmoota xiyyeeffannoo barbaadan ta'uu ibsaniiru. Milkaa'ina kanaafis maaster pilaaniin damee geejjibaa waggaa 10 dandeettii damee aviyeeshinii guddisuuf galmoota kaa'uu eeraniiru. Daayirikteerri olaanaa abbaa taayitaa siviil aviyeeshinii Itoophiyaa Obbo Geetaachuun akka jedhanitti Itoophiyaan biyya damee aviyeeshinii seenaa dheeraa qabdudha. Bu'aan sadarkaa idil addunyaatti gama to'annoo nageenyaa bal'aa damichaa yeroo ammaa galmaa'ee amanamummaa tajaajila geejjiba qilleensaa Itoophiyaa kan mirkaneessu ta'uu ibsaniiru. Itti dabaluunis Itoophiyaan damee kana keessatti dandeettii qabdu fayyadamuun indaastirii aviyeeshinii guddisuuf damee dhuunfaa waliin akka hojjetu akeekaniiru. Kana keessatti suphaa fi haaromsi xiyyaaraa akka hiramanii jiran hubachiisaniiru. Bu'uura kanaan kaleessa dhaabbilee mootummaa, namoota dhuunfaa fi qooda fudhattoota bu'aa bahii Itoophiyaa to'annoo nageenyaa waliigalaa siviil aviyeeshinii sadarkaa idil addunyaatti galmeessisuuf gumaacha taasisaniif beekamtiin kennameera.
Biyyoota sagalee kennan 175 keessaa sagalee 154 argachuun Itoophiyaa waggoottan sadan dhufaniif miseensa mana maree dhaabbata siivil aviyeeshinii idil addunyaa 41ffaa taateef filatamuun ishee ni yaadatama. Eejensiin galmeessaa ragaalee bu'uuraa magaalaa Finfinnee tajaajiloota dhorkamanii turan eegaluun dura maxxansaalee irratti jijjiirama taasisuu beeksisee jira. Daarektarri olaanaa eejensichaa Yoonaas Alamaayyoo akka jedhanitti tajaajilli haaromsaa waraqaa eenyummaa magaalichatti addaan citee ture osoo hin eegalin dura maxxansaalee irratti jijjiirama taasisuu ibsanii jiru. Bu'uuruma kanaan kaardiiwwan guyyaa dhalootaa, gaa'ilaa, hiikaa, guddifachaa, du'a kan hin fuune yookaan kan hin heerumnee fi waraqaa eenyummaa walitti qabuun guutummaa guutuutti dhabamsiisuun jijjiirama qabiyyee fi fooyya'insa dabalataa taasisuun maxxansi haaraan qophaa'uu eeranii jiru. Jijjiiramni taasifamee ragaalee karaa seeraan alaa qophaa'an ittisuuf kan kaayyeeffate ta'uu ibsuun ragaan eejensicharraa argame ni mul'isa. Waltajjiin marii qulqullina baay'inaa fi gatii oomishaalee qonnaa indaastirii oomishaaf barbaachisan irratti xiyyeeffatee geggeeffamee jira. Mariin kun hanqina dhiyeessii qabeenyaa fi rakkoo qulqullina addaan baasuun dameen indaastirii manufaakturiingii waan irraa eegamu galmaan ga'uun qooda fudhattoonni gahee isaanii akka ba'anii fi sirna qindoomina qabu akka uumamu gochuun kan geggeeffamedha. Qulqullinni dhiyeessii galtee fi walitti hidhamiinsa gabaa ce'umsaa caasaa dinagdee keessatti gahee olaanaa qabaatus oomisha qonnaa indaastirii oomishaaf barbaachisu qulqullinaa fi gatii barbaadamu dhiyeessuu irratti daangeffamni akka jiru marii kanarratti ibsamee jira. Ministeera indaastirii Hassan Muhammad faayidaan dinagdee damicharraa argamu xiqqaadha jedhanii jiru. Waggoota arfan darbaniif hojiirra oolmaa riifoormii dinagdee dhalattoota irratti hundaa'uun guddina dinagdee jajjabeessaa galmeessuu isaanis yaadachiisanii jiru. Hanqinni dhiyeessii qabeenyaa fi rakkoo qulqullinaa indaastiriiwwanii manufaakturiingii mudatu furuun oomishaa fi oomishtummaa damichaa guddisuuf sochii oomishaa Itoophiyaa biyyaalessaa eegaluun piroojeektoonni abdachiisaa hedduun hojjetamaa akka jiran eeranii jiru. Ce'umsa caasaa dinagdeetiif dhiyeessitoota galtee fi industiriiwwan oomishaa gidduutti walitti hidhamiinsa gabaa uumuun barbaachisaa ta'uu ragaan daldalaa fi walitti hidhamiinsaa ministeericharraa argame ni mul'isa. Oduu keenya maddeen alaarraa argannetti wayitaa ceenu ammoo faalamni kaarboon daayoksayidii boba'aa foosiliirraa dhufu bara kanaa sadarkaa olaanaarra gaheera jedhame. Indaastiriin aviyeeshinii weeraraa COVID-19 irraa dandamachaa yeroo jirutti gaasiin gadi lakkifamu gumaachaa adda duree ta'uun adda baafamee jira. Jijjiirama qilleensaa kanaaf sababa guddaa kan ta'e boba'aa foosiliirraa kan gadi lakkifamu kaarboon daayoksayidii bara 2022tti dhibbeentaa tokko dabaluudhaan sadarkaa olaanaa yeroo kamiyyuu caalaa ga'uudhaaf daandii irra jiraachuu saayintistoonni himanii jiru. Gabaasni baajata kaarboonii addunyaa walga'ii haala qilleensaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii COP27 irratti ba'e waadaa mootummoonni dhaabbileenii fi investoroota waggoota dhufan keessatti gadi lakkifamu pilaaneetii hir'isuu fi galanii gochaa isaanii gidduu jiru ifa godhee jira. Gaaziin boba'aa weeraraa COVID-19 booda aviyeeshiniin deebi'uu ka'uu isaatiin kan bara darbee waliin wal biraa qabame yoo ilaalamu dhibbeentaa lamaan ol dabaleera jedhamee jira. Boba'aan caalaatti COVID-19 irraa dandamachuudhaan kan oolu yoo ta'u, dhagaa boba'aa fi gaaziin immoo caalmaatti taatiiwwan Yuukireen keessatti raawwatamaniin kan socho'udha. Bosona ciruu dabalatee maddoota hunda irraa kaarboon daayoksaayidiin addunyaa irratti gadi lakkifamu toonii biiliyoona 40.6 kan ga'u yoo ta'u, kunis sadarkaa galmee bara 2019 irraa xiqqoo gadi ta'uu gabaasni saayintistoonni 100 ol baasee ni mul'isa. Sana keessaas gara dhibbeentaa 90 bu'aa boba'aa foosiliin gubatuuti. Daataan kun akka agarsiisutti daballiin kun adeemsa bu'uuraa waliin kan wal simuu fi baay'een kan yaaddessaa ta'uu barreessaan qorannichaa waliin kan ta'e Piiteres dubbatanii jiru Aljaziraatu gabaase. Qaala'insi jireenyaa haalaan dabaluun aksiyoonni USA fi Eeshiyaa keessatti haalaan ol ka'iinsa agarsiisee jira. Investoroonni lakkoofsa ofiisaan gatiin jireenyaa US keessatti baatii darbee saffisaan dabaleera jedhamee jira. Abdii Oliiqaa dabalatoo dukan akka ta'anitti qindeessee jira. Indeeksii gatii fayyadamtoota Ameerikaa waggaa tokko dura irraa onkoloolessa keessa dhibbantaa 7.7 dabaleera jedha ministeerri hojjeta. Sunis erga waggaa jalqabee waggaatti daballii xiqqaa ta'ee fi ji'a darbee dhibbantaa 8.2 ture irraa gadi bu'eeras jedhameera. Baankiin giddugaleessa Ameerikaa qaala'insa jireenyaa furuuf dhala ol kaasuuf mala cimaa qabu salphisuu malaa jechuudha. Jimaata darbe indeeksii Hong Kong Hang Seng
dhibbentaa 7.5 kan dabale yoo ta'u Niikii Jaappaanii fi Kooriyaa Kibbaa Koospii dhibbentaa 3 ol ka'aniiru. Miidiyaaleen mootummaa Chaayinaa tarkaanfiiwwan imala COVID-19 akka salphatan erga gabaasanii boodas Hong Seng haalaan ol ka'iinsa agarsiiseeras jedhame. Aksiyooniin dhaabbilee teknooloojii Ameerikaa bu'aa cimaa tokko kan agarsiise yoo ta'u Amazon dhibbentaa 12 kan ol dabale yoo ta'u Apple fi Microsoft ammoo dhibbentaa 8 ol dabalaniiru jedhameera. Gama biraatiin ammoo doolaarri Ameerikaa bara kana gatiin isaa ol kahee paawundii fi yeen dabalatee maallaqa gurguddoo waliin wal bira qabame yoo ilaalamu kan wal ka'ee ta'uu madaalliin kun ibseera. Jalqaba baatii kana dhaabbanni federaalaa Ameerikaa dhala ijoo isaa gara sadarkaa olaanaa waggaa 14ttis ol guddiseera. Tarkaanfiin kun liqii baankii giddugaleessaa gara dhibbentaa 3.75 hanga dhibbentaa 4ttis ol guddiseera. Kunis erga gurraandhala bara 2008 as isa olaanaadhas jedhame. Akkasumas ji'a kana keessa baankiin Ingilaandii dhala dhibbentaa 2.25 irraa gara dhibbentaa 3ttis ol guddiseera. Kunis erga bara 1989 as utaalcha guddaa ta'eeras jedhame. Dhala ol ka'an namoonni meeshaalee tikeettii gurguddoo kan akka manaa, konkolaataa yookaan daldala isaanii babal'isuuf baasii akka hin baasne taasisas jedhameera. Kufaatiin fedhii sun dabaree isaatiin daballii gatii ni ta'a jedhamee eegama. Gatiin nyaataa fi annisaan utaaleera kan jedhames kunis gartokkoon sababa waraana Yuukireen irraa kan ka'e yoo ta'u kunis maatii hedduu addunyaa irratti rakkoon isaan mudate dinagdee addunyaa irratti harkisuu eegaleeras jedhame. CGTNtu gabaase. Egaan daawwattoota televezyiinii mo'aa oduu yeroo kanaaf qabannee dhiyaanne kanneen hangamaatti waliin hordofne turre. Qophiileen televezyiinii mo'aa afaan biroon itti dhufu isa waliin turtii gaarii qabaadha.